qabaan jira jechuudha. Rabbi umrii isaa dheeressu mucaan ummataaf yaade ummata irratti yaanne namni ummataaf yaade Rabbi haa yaaduuf. Wallahi laazim akkatti garaa na balleessu anaatu beeka jechuudha. Warri geemii ergu kun maal teessa? Tole ay danmoo abbaa feetanii gargaarsuu dandeessanii gargaarsi barbaachisu hin jiru warra deddeebine isinii himna. Gisee hunda Oromoo nyaadhamuun jaalatinaadha. Ijoollee mana Arabaa kun suuta jaa. Suuta. Walitti gayyaana yaate yaa'uu baatte. Yaate buqqee harargeeti bar. Sabboona harargee osoo hin ta'in buqqee harargeeti. Sabboonaan akka keetii kanaa miti. Sabboonaan kanama gosaa fi gandaan adda guuru miti. Maanaa sabboonummaa beeki dura. Maqaa sabboonaa buqqee harargeetati. Buqqee fannitanii jira mita dhuuf jettu saniyaati jechuudha. Kasammuun qabne jechuudha doofa. Wali gayyaana. Inshallah gayyaatu nya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  sani ol wayta. Waan duruma naan jettani bar kolkolee. Waan dur jettan sanuma jetta waan biraa wayta injittu deem gayyaay. Sabboonaa gisee itti baafatu buqqee jee baafadhu kana booda. Okay? Sabboonaa akka keetiin jiru. Sabboonaa yoom garaa isaati biyaata. Sabboonaa yoom akka keetitti ummata gosaa fi gandaan adda guuru. Sabboonaa yoom akka keetitti dubartii xiqqeessa. Sabboonaa yoom akka keetitti dubartii gabbaa'ee akka dubartiitti taa'ee nama arrabsa. Sabboonaan kan dubartii kabajuu fi kan dubartii kabajuu bira dabree biyya isaa kabachiisuu fi kan dhiiga isaa dhangalaasee biyya isaatiif aarsaa kafalu sabboonaa jechuudha. Sabboonaa ittanii gaafa maqaa baafattan maqaa keessan maal akka ta'e hubadhaa dura. Saba keessaniif maal hojjettan sabboonaa taatanii. Okay? Beekaan callisa bar dubbachuu wallaleeti jecha tokkoon si fannisee si saqqalee si jalatti caataraa wanni taacaroo bishaan hin qaban wallaale ol si fanniseetiin taacaroo kattaa'ee sukkaraan si jala qamaan beekaan si dhiise jechuun ani namarraa dubbachuun jaaladhuuf malee dhadheeraa osoo hin ta'in taacaroo xixiqqishoo akka keetii kasaniin si jala qamaan ol si fannisee jechuudha akka keetii kan si galee gisee namni si jalaa use waan si sodaadhees jalaa use sitti hin fakkaatiin. As biratti maqaa kan kiyyaamee dubbachuun akka waan guddatti ilaaluu danda'u qabdu, okay? Ansaala waa'ee sabarratti wallahi qalbii hin beekuan. Ani yoo ana arrabstan waan natti hin fakkaatuan. Saba kiyyara gabbaatee hin qoosoo jettee immoo sii mititi ishaadha abbaa fedhe duran hin dhaabbadhaan abbaa fedhe dura. Abbaa fedhe snaayiparii fedhe dura hin dhaabbadhaan sodaa hin qabu jechuudha. Wali gayyaana jaa. Yaate yaa'uu baattee maal fiddaa? Nanko balchisina. Amma Facebooka dheena jechuudha. Facebookaan kottaa warri filtara malee maakii ilaaluu barbaadan kottaa Facebookaan nuti warra amata meeqa filtara malee Facebooka dubbachaa ture waan ta'eef kottaa. Ilkee kiyyas ija kiyyas achirra laaltanii. Facebooka seenna jechuudha amma laayifii xiqqishoo booda jechuudha xiqqishoo garatti waa nyaannee bishaan dhuunee Facebooka seennee kaaka fayyisaatii fi kaaka boorcaamii hunda walitti qabnee likkii siitti himna jechuudha amma. FB Maki Oroja guys. Facebook ni kiya follow ni saatilleen kuma dhibba tokko fi qaba. Follow kiya guddaan TikTokin ka Facebook ni kana akka gubatee hin beeytanii. Warroota follow guddaa qabantu jira maqaa kiyyaan. Sun kiyyaa miti. Kiyya garuu ammaaf Maki Oromiyaa jaamanii. Maki Oromoo santan Oromiyaa jaa. Maki Oromoo maqaa account Facebook maqaa hedduu waan jiruuf Maki Oromiyaa godhadheetin jira. Dhaqaatii achiin na hordofuu danda'u qabdanii jechuudha. Achiin dhufna jechuudha. Amma viidiyoon post godhee repost gootanii mee inni repost godhee laayikiin fedhu shi laayikiin godhina laayikii fi miti kan inni waa dubbadhu gista takka laayikii osoo hin ta'in wanti isin gootan share repost godha akka nama bira ga'uuf.
Tole? Amma yaada keessan isin irraa fudhanna jechuumi. Yaada isin irraa fudhanna. Gaggabaabsaatii kan naa jechuu yaada. Maal ta'eewu? Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki teenya dhugaa haasa'uudhaan shamarri akka Oromootittu ati dhiira malee shamara miti dhugaa Waaqayyoo bakka natti tolte sirriitti. Warra akkasii waan hin taane haasa'u kana jala'uus ati dantaa isaaniiti. Ati jechuun akka Oromootittu shamara keechaa kiingidhaati. Dhugaa Rabbii haasa'uudha yoo ta'e. Ati Oromoo hundaa ija tokko laalta waan ta'eef warriin akkana gandummaan mataatti ajaa'itu as bahee maqaa namaa dhaadhiisi kan akkasii kana dhugaa Rabbii. Akkoon hin jiru. Amma laal faaruutillee yeroo biraa qabna waan ta'eef waa'ee uummata irratti xiyyeeffadhaa. Waa'ee uummata irratti uummata miskiina achi dhumu jiru irratti xiyyeeffadhaa. Yaa dhugaa jirti kanamma. Waa'ee uummata ammoo sa'aatii kanatti namni hunduu sagalee ta'uu qaba malee gargaarsa hin barbaachisu. Gargaarni yoo uummanni taragaaga'ee mana ofiitti gale kan barbaachisu yoo barbaachiseerre amma garuu sa'aatii kanatti sagalee barbaada uummanni malee gargaarsa miti. Otoo uummanni manatti hin galin gargaarsi uumaan godhu. Ofiiliinkii 3,000 qofa gootanii lama faamilii maaluma rabbisin godhe. Ofiiliinkii biraa. Innaa sa'aatii kanatti namni hunduu kan Oromummaan itti dhaga'amu sagalee ta'ee uummanni ofii mana ofiitti gaafa deebi'e gargaarsi barbaachisa. Amma otoo uummanni manatti hin deebi'in akkamitti gargaaran? Waa'ee gargaarsa waa'ee wal qoqqoodurraa dhaabati yoo oguma ilma Oromoo taatan baa sagalee ta'aaf uummata keessanii, haadholii keessanii, obboleettii teessanii, obbolaa keessanii jechuudha. Gandummaa sa'aatii kanatti nu barbaachisu. Na akkasuma kiyyee fixadhee jira nama kaanii ol galchiisin jedha lubbu. Guyyaa gaarii si haa ta'u. Kan giraantantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maki Oromia ja'a isin jebarin arkanni Facebook yeelama. Hin arkanni Facebook kiyya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hin arkanni ayyee isiniif di'a sara maxxansaa obsa. Mana jirta? Nagia. Dubbadhu. Kono guys. Akkani meentatu. Kono Facebook kiyya fudhadha. Facebook ni ammaaf kana malee hin qabu. Facebook page guddaa tokko hin qaba. Sana achitti Facebook ni biraa kiyyaa miti. Namni waan biraa isin barreesse, namni waan biraa isin jedhan Facebook ammaaf kana malee hin qabu. Facebook ni durgubatee jira dhumattee dubbiin kunooti. Fudhadha maakii orroo kan jiru hin jiru Facebook ni Oromiyaan godhadee because orroon heddummaatee jira waan ta'eef feekii. Kunooti harkitanii Fakkii keetiin suuraa hanqeerratti hidhataniitiin nama shawwadaa jiranii maakii. yaa sababa saniitiin maakii Oromiyaa godhe bara.
maakii Ororaa maakii Oromiyaa godhe because maqaa kiyyaan nama hedduutu fayyadamu jira anu namni bakka 200 ol qabu jira follower an kiyya namni beeku dideetiin firraa maakii Oromiyaa deebisee bar akkadhe ya bareeda nama kara jalaa baaniin hin qabani barlubboo akbarani kantatu dubbadhu ayyee maal jettee achi liivii kutaa ammaa miti akka shotoreen dhufaan jiran hin dhufaa garuu ammaa miti hafuura baafachuun qaba guys wanni dalagu gaazaan dalaguumi hafuura baafadheen dhufaa achiinillee na eegaa isinin jee gizee naanii dhufu isiniif hin post isinii godha akka mootummaatti saa kanarratti live hin dhufa jee post isinii godha saa sanirratti na eegan jechuudhumatti okay bareeda gaazanii miti kanneen dalagu jechuun eegaa dhugaadha abshaa gargaaru asiinis dubbadee achiinis deemee dubbadee du'aa miree laagaanii lenne bakka qaba haala kanaan amma viidiyoo istoon isaan dhuma malee eegaa guys haqqan qabu amma viidiyoo haasee post godhe amma viidiyoon dhufee haasee ammas Facebook dhaqeen haasee akka miree istoon inni dhumata maakii koo ati amma kooflu seente moo yaada ummata irra kannachuu seente bareeddu baradde wallaalee bar wallahi yaada ummata maakii koo carraa naa kennuu keetuuf galatoomi gubba duree ustee ummataadha Facebook kaasu TikTok ni jina gubata dubbadhu kaa maaliif seente silaa waa'ee ummata keenyaa kana malee wanti birootti miti okay shabakaa hin qabda malee akkamitti hin qabne ammoo gizee kofolti shabakaa hin kee dalagu jira maal taateti yaani nagaami unka koofii naa seentanii maatii akkaan fayyima keertaa fayyaa galata waaqayyo dhugaa rabbii guddaa galatoomi akkattan galateeffadhu qabu sila ummata salaalee kana galata namni baay'ee kanaan miti maatiin miti maaliif seete ummata keenya argaa jirra kun keessa keenya wannatti dhagame nama giddee namni koo giddeeta sahan bahaan jirre warra eeggannu harkaa dhabneetu nama hin eegganne nama ilaalaa isan jirreetu har'a nuuf fundura keenya dhaabbatee sagalee nu ta'aa jira hamma isin kaariyoo jirtan warra kaariyoo hortantu nu ta'aa jira ummata keenya isa eeggachaa irra biyya keenya caalaa jechuudha itti aansee immoo ummatiin salaalee kana hidhameen itti haasa'amuu jiru miti hundumtuu haasaa irraa rakkin isaa garuu furmaata dhabe furmaanni hin jiru hargamaa hin jiru agammaa ammallee ummata keenyaaf sagalee ta'anii tooni mangistiin dhaqqabuu gizee qabaatu kana ummata bahee rakkina isaa himate hidhamaa jira ummanni bahee rakkinni isaa himate gizee rakkunna unkaan furmaata barbaaddaafuu gizee qabuu hidhamaa jira kun maali nanu biyya dhabne dhugaa rabbi namatti iyyannu dhabne amma ko akkani manne sodaachaa irraa amma gizee ammaa kana maal nu wayya dhugaa rabbi of jibbine ani amma kiyya of keessatti of jibbeen jira eenyuttaan iyyadhe eenyuttaan himadhe eenyus nu dhagaha oromoon sirraaffate guyyaa takka iyyitanii guyyaa lama iyyitanii warri sagalee hin taane maazimettanii ilaaltan akka qalbii sanitti kun akka qalbitti ilaalamaa jira dhugaa rabbiiti namni sirbaa jira namni kolfaa jira namni taphachaa jira maal taatan yaa oromoo maal taatan dhugaa rabbiiti eenyutaan makkanatti ijoolleen kan miidiyaa irra jirtan